Ranke na warri shepi bareda ka monitor na kennani yo. Amma asli oto America amma yoo deemte bor yoo deemte yeroo hagam booda like giftara taataati sambot yeroo hagam turta. Ganamu akkuma xiyyaara irraa gabboe. Monitora barba maal jetta viidiyoo akkam nu waraabda fakkeenya atiin kun amma gaala muuxannoo miidiyaa kana qabdallee beeyte kinoo anin Ameerikaan bahee jira monitora na godhadhaadhaa jettamoo. Ani gaafa Ingiliffatti amanama warri TikTokii kun. Haa Ingiliff No, I'm busy. No time. The time is gold. Is Africa, Arab, Middle East. Halkan nubra guya menamin jeda. walitti dhaabdaaf doktara. Gide gemi fa ha gemi namni mamu eger fe sorry riban nan kute ta atin te nyafte tan to komite menamin ja. Ya. Allah kondas Amerika kana yero dindira halkani nubra mal jet saat ma wal falsete tim zakai Ya leeti te dhufe dalagarra ture dhufe akkuma riban. ko avata kalama azote kana kete tabboda ya leeti te dalagarra dhufe geema kee osoon eeguu jid takkuma shilim jee kaajee rafi achumaan naan kuteefa. Ustad Hamza la ko sitti katabar Enyu? Ustad Hamza hijab Okay. Ina agarra haga amma. ababa darbani namni sheeka wa furu male wa kannum be gozi Amni sheekhaa godhe. sheeka ababa darba rabu makaba Sheekh ustaazan illee akkanan jettu beeyte. abo video sheni hojjeta nurratti hojjeta takka dargi keetura nu dabarse namni illee baay'ee jira yaamicha olomaayii lafatti darbuun gaarii miti namni guddaan qalbii namatti caba waan sana akkam godha wata ishee Muusaa Suwaalaa san Dhimma Sheekh Muusaa Suwaalaa sun guutamee jira. Dhimmi ajaja Sheekh Muusaa Suwaalaa nuu kanne sun guutamee jira akka an beekutti akkan quba qabutti akkan waan san beekutti yoon dogoggoruu baadde maallaqni sun guutamee jira. Du'aa illee maallaqni argamee jira. Yoo kabiraa barbaachisaa ta'e waliin mari'anna garuu yaa an quba qaba. No warri jechaa jirtan guruppii waasappii san keessa yoo jiraattan qofa noo naan jaa. Yoo guruppii waasappii san keessa hin jiraatin noo naan hin jeena. Adam bareda ya alhamdulillah she ibsa amman le gara ke sana babe dari turani haga ambe amman le gara ke sana bare dari turani video izari arge ajaja nama guddaa sani ajaja ulamaa'ii sheecha guddaa san ajaja Sheekh Muusaa Suwaalaa jechuun muftii amma Afrikaa keessaa qabnu inni ajaja isaa miidiyaa irratti hin baanee TikTok irratti hin karannaan no karuma keessaatiin ijoolleen guruppii jaartee gartee waan san itti jirti. Akkasumaatu bareda ya alhamdulillah abo rabbi sinasattaru yari wara nusattare sanundan rabbi sinasattaru wallahi keessattuu qeerran saanfa waan isaan godhu jiran wallahi anaatu quba qabaanatu beeka maashuma Allah inni bira dabarate isaanisan bareda wallahi natti ulfaate ture zamoni atele sargira turte ajanda waljala wanno jennanu ma akkete dubadu dhabe cale Ustaz Rubada, Ustaz Nabiya kale. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Murti undi kaisanu waalaikum salam. Bagana bara sinjala taayitoon qoflu jira osuma asli galtee ni diaspora ta'e biyyaala dhaqe sinjawti dubbii nama harkaa miliisi taate murtii hin taane amma gaafa biyyaalaa dheetti jee haaraa deebisa himsiisi anu duubni gize laalu ni beete himsiiftee barakaareeffatti himsiise gaafa diaspora taate akkam ijeetin bara osoo inni nuun beekin malee amma mucaa kana shakkeen hin jira duubni ni ifaamee laalaa isinu ati dilanuma kana namni si shawwada osuma asooytuumo hay asli bara anu shakke wallahi billahi shakkiya wallahi duubni fujira mee laalaa Ya jira Amerika jira. Minneapolis. Amerika jiraate reefu hoggaanii finni